Kinaga. Itti si bilbileen dhufe lamaan isaaniitti. Dhufaarra raajii tokkoo fi tajaajila tokko. Maal jechuudha raajii tokko? Bunni kee hin qabbanne. Bunni natti fudhisimee dhugeera waan ta'eef. Siini maal jechuudha raajii tokkoof tajaajila tokko jechuudha? Inni tokko sammuu damee jechuudha nan dhibbisimee maali maaloo? Raajii sadaffaa nama murraanfatte malee Eeyyamni. raajii yaadasaa. Yaada isaanii immoo Isuma godhanaa faarmaasii qabu ka. Innis qoricha gurguranii daldaluma takka ture raajii gochuu isaa tola isa booda dukkaana qorichaa yaada isaa intarnaashinaal charchidha manni xiqqoo ture. Suuqiidha wal jaalatu. Qoosuma kee kana nu salphisime. qoosaa kee kanaadhaan kan kana sitti fidee sirratti si gashi. Ati ni nu dhukkubaara. Beenna akkasii Gatii see dhukkubaaruu fi dhufanii siifa kadhatanii siin jennee ammas tas gabbaa'imee callisii mataa'imee amma dhufanii sii kadhatu waan ta'eef. Waan tokkoyyuu kun qoosaa waan ta'e namun jiru laa dhugaama keessa koo jiru naan seenu. Jira kee tajaajilatti hin qoosiniidha an sitti meera. Tajaajilicha dhufe fakkaata. Eeyuudha. Nooraa. Oh, naguma. Fayyada. Naguma. Nagawa kayo sa inyo. Amen. Tamyo. Naguma. Nagada ito. Nori fayyada. Naga. Nori. Nori. Nagawa kayo sa inyo. Nagada. Naguma. Nagada. Nagada. Nagada sa inyo. Jirra kuno naguma nagada. Gari da baye. Gari. Hoyyooftee boleetti. Fooyyeera. Hoyyee qabdaa? Fayyidaa sagalee dhageera abbaa korra. Ish hin kadhannaa. Bishaanii nu qopheessii irratti kadhadhee fi fayyitee obboleettiin keenya. Kastiin siree wajjin wal'aansoo qabuu isheerraa bishaan irratti kadhadhaa fi bishaan nu qopheessi. Bishaan hin qabdan taanaan immoo zayitii abbaa kuma tokko qopheessee jira. Zayitii abbaa kuma tokko? Waan biraandiidha alaa galee moo? Kan hiyyeessaan qabdu fayyina hiyyeessaa? Zayitii dibataa jechaan jira. Maanni birriin kuma tokko warra kan hiyyee gannu buusaa gatii isaa hin dandeenyu bituu hin dandeenyu. Wantichi mee dibaticha waaqayyo harkaa fuudhu moo harkaa fuudha hartuusin? Ati fayyuu moo siree wajjin wal'aansoo barbaadde? Waan barbaade yoo ta'u kan hiyyeessaan jiru fayyinni kan hiyyeessaa. Dhugaa dubbachuufanii tajaajila baay'ee ni dhufe konfiraansii gurguddaan qaban ture. Konfiraansiin birrii 20,000 fi isaa ol argatu. Dhimmi keenya dirqama natti taanaan dhufe. Kanaaf fayyuu barbaadde moo siree wajjin wal'aansoo kuma soddoma godhee kan sii kennu barbaadde amma waa birriina karakkaruu dhuftee daddana dhaabatte waa'ee kaffaltii keetii. keetii. Keessanii namoonni keenya kuni tajaajiltoota qabachuun beektanii tajaajiltoota baay'ee kanaaf isinii fayyuu barbaadde moo siree wajjin wal'aansoo qabuu barbaadde mati. Aboon irraa deemi maalii zayitii ashaboon qabdu erga ta'e moo tootiin hojjetan zayiticha alaa galee ta'ee nama fayyada. Namoonni xiqqoo magaraan kootti gaddee baay'een isaanii mana qorichaa ciisaa. Kan lubbuun isaanii darbe iyyuu baay'ee atis kan nufaaf deemu. Anka inni Yesuusidha. Yesuus iyyuu dhiifama nama godhoo. Jiraachuu moo du'a feetan mati? Aboo deemi narraa beena si wajjin kadhachuun barbaadu yeroo jalqabu daldala keessanii anarratti miti kan isin daldaltan nuun immoo qarshii sii kaffaluu hin qabnu. Yeesotadha nuun arginanii waan nu keessa jiran. Dhugaattaa danda'u. Maaloo Yesuus dhaabatee naa jeesa. Baay'ee gadi mana kana keessaa dhukkuba biraanatti ta'anii maaloo dhufuni. Dhumarratti sitti malee sagalee dhageeran akka diduutu dhageera. Kanaan booda jireenya itti qabdu waan tokko hin jiru. Duudee chaawu. Oyyoo deemsi haa jeesu. Si du'a reefa wayi isayyuu naasayi. Haboosin yuuzimadha maaloo dhaabin. Nama waaqayyooti mituu beektee ko. Mituu beektee nama waaqayyooti akkasittiin salphistee hin baastu turte. Dogoggorinaasi zayitii qarshii 1,000 bitame jechuun isaa yeroo jalqabu narraa bitaa. Tajaajila tuutee as dhaabatee waa'ee qarshii naasoo yeroo jalqabu tajaajila godhee gadi isaa baasu. Addaraa makee addaraa kee waaqayyoon sodaadha. Inni miidhamta la'aan sitti mee. Isa kanasii waan miidhamteef yaadi ammas hin miidhamtaa abaan kee qaban. An tajaajila irratti hin dubbatin kana bichaan si Ani fayyina hin bitu qarshiidhaan fayyina hin bitu. qoosaa baay'isuu keedha kan sireetti si gashela. Saunaa sauni.
nama dhibda akka kanattiin salphistaa nama waaqayyo nama sii kadhachuuf ulfinaan mana kee dhufe uyyuu nama waaqayyo moo nama waaqayyo inni kun garaajira moo tajaajilaadha muudameedha kun kan waan fedha yoo ta'u waaqayyo sin gaafate waldaan iyyuu kana muudaan waaqayyo sii fadhiisa amma sin dhukkubii mataa kan biraanatti hin ta'in aanaan callisuun barbaada nama ofii koo ofiyyuu na dhukkubaa callisi silaa yoo callisuu malee siif waan ta'u jiru nu salphisteetta waan asuuf isa muudamintu dhufe ammoo nagaa keessanii fayyaadha warri mana kana nagaadhaa siin nagaartu warra mana jirtu nagaa keessanii nagaadhaa siin nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u nagaa keessanii fayyaadhaa obboleetti fayyinni siif haa ta'u fayyiteetta siini bodii gaardii namaa maadheen ture adara waaqayyo adaraa makee adaraa waaqayyoon sodaadhu nagaa keessanii nagaa fayyaadhaa siin maaltu ta'e ishee xinnoo akka nu jalaa dhukkubuu wayii godhame maaliif fayyiti isheen hin fayyiti nuyi iddoo baay'eetti fayyina kana raabsaama deemna zayitii abbaa meeqaa qabdati immoo zayitii miti gaafa biyya laatti namni bilbilaan nu bilbilanii diyaaspooraan gaafa nu bilbilu biyya laatti hin kadhannaa hin fayyu namni manatti konfiraansii sabii bakka inuma kadhannaaf sabaan kadhannaa inuma fayyu hundumtu fayyinuma duwwaadha ati ammatti tajaajila wanta dhamu dhiisiti bodii gaardii faate qaamni keessaa wajjin hin deema tajaajila wanta ni fakkaatu hin beeknu sodaadhu dhiisi tajaajila wanta ni fakkaatu hin beeknu nama rabsennee waamne ilaa akkasumiti namoonni baay'een tajaajila dibata waaqayyoon fudhatan namoonni baay'ee dibata waaqayyoo si'anaa kan dibaa maaloo waaqayyo bara dhumaatis waan ta'eef namni tajaajila fudhachaa waaqayyoon muraajii garaagaraatiin baay'ee ka'aa jira nuyi baay'ee dibata addaatiin tajaajilaa irra nuti namni baay'een garuu raajiin fudhatu of tuulaarta malee ati kana dibata kee machaarta ilaamee akka goonu seexanaaf yeroon kenninu kun afurannu lolaara malee foon miti kun yorichi yerootti fooniitu hin taane lola furaati kan kee asiis amma dhukkuba fooniitu hin taane loluma afuraan argaara baay'ee gara kana idda maatii seerraa wal qabate wanti dhufe karaa haadha seetii hin dhibu anaanii afuura hamaa qabda naan jechaa ta'e afuura la argite situ afuura hamaa qaba dura fi keetiif kana macaafa raajii Maatiyos irraa waasanii dubbiseeni raajii eenyu raajii Maatiyos Maatiyos raajii teemu afuura waliin kai bai siyaa baas ila mana kanaan baatu taana moobaayilii nama taakeetti cabsa kai bai adaraa waaqayyo maala waaqayyoon sodaadhu dhiisi Maatiyosiin immoo yoom raajii gootan kan keessaniyyuu nu galaan jiru amma ti kai bai mana koo keessa kai ofii kee keessa dura rifeensa kee faamuradu mee tajaajila fakkaatu afuura hamaatti lolu jira nuyi waliin falminu ani tu xiqqoo magaalaa bal'aa qabna waan ta'eef warra kadhannaan barbaanne si keessaa yoo nan baasana amma bai hingaa kanaaf waaqayyo si naa gargaara afuura hamaa gaa yoo kadhannaan keessaan baasne waa gochuu hin dandeenyu jedha isin hin ga'u wanti kun hin uffitan isin raajii Maatiyos ofii isaanii lafaa kaanii muudanii dadhabanii Maatiyos muuduu raajii godhanii wangeela isa kamirra nama raajii Maatiyos wanti jedhamu raajii Maatiyos yoom immoo muudanii kan nagaluu dide waa'ee Maatiyos hundi ishee ofii ishee wal muddee fixxee raajii Maatiyos ashawaan yoo amma isaaniin baay'atu amma raajiin biyya kana keessatti baay'ate suuqiin hin baay'atu amma charchiin mana biyya kana keessatti baay'ate waaqayyoon maqaa waaqayyoon daldalti hundi ishee sirriin tokko hin jiru la warra mana yoo nagaadha fayyumaa nagaatee jirtaa naawre akkamatti naguma taa'e uffee yaadu har'aa kanammoo nagaadha si nagumaa na bartaniittu miti garuu dhiyoo sitti galte miti eeyyeen si beennaa eeyyee anummoo dubbii makeetu laphee kona nyaannani tundii dhadhaqaabaas gore maalatis waa argite garuu nagumaa maaloo giiftii koo jalqabaa baay'ee na dhukkuba garuu baay'ee mana dhukkubu ture raajii maaloo itti mana kana dhufte haala ishee dhukkuba natti dabaltee deemti malee warra kana lamaan immoo kan yeroo hunda natti waamu isaanii akkasitiin kan isaan jireenya keenya jiiqanii nama biizinasii jalqabu dhiisi waaqayyoo keessan jiru nama waan tokko jalqabu dhiisi waaqayyoo keessan jiru jedhan jireenya namaa diigaa ol akka kanatti guyyaa tokko an maatii kooti wajjin tuteenye kadhannu tiihoo raajiidha nuun jedhee dhufe maatii bukkeetti wayi sirratti argee harka irra kaayee gurra kotta saasee maal jedha sitti fakkaata yaa guyyaa sana kan kee dhimmisaa cimaadha bilbilan haala addade egaa maal qabaree ani waama cimaa tokko argee inni gammadee tillaadhe guyyaa biraa
mana isaanii dhaqa. Nama guddaa dammooti. Yaa guyyattii sana rabboomti lammataa natti hin fidi. Maal siin jedha reessa booda? Utuu mucaan tokko dhufuu baate maalan sitti haafiyyuu akka kanattiin bara kan arraajii mogoruma goote dhaga'uu jibbeera. Min godhan hin jedhamanii min gudee dubartoota akkasitti waamanii gaa'ela keessaa baasuun nama gaa'ela qabu kan kee miti inni siin jaallatu siif hin kennine waaqayyo irratti raajanii abbaa manaaf haadha manaa gargar baasu. Waayuu na yaadachiiste biiftii koo hiriyaa koo tokko jira abbaa manaa qabdi. Akka isaanitti wal jaallatanii jaalala isaanii maal godhu garuu dhaqeetti raaje kan kee miti kan kee kan biraa dhaqee maatii akka wal jaallatu garbaase. Waaqayyo gaa'ela ijaarame hin diigamu. Isaan adii gooftaa Yesuus Kiristoos abiddatti qabsiisee asumatti jalqabu si hagubu Yesuus walitti qabe hagubu. Dhuguma jedhama nu gubanii gaa'ela meeqa diigan nama wal jaallatu meeqa gargar baasan nama hojii jalqabuu fedhu meeqa hojiirraa kaachisu. Shamarran meeqa balleessan jireenya isaanii gudeeduudhaan maal gochuudhaan. Nama isaanitti lakkaa'e. Kunu garaansa kan itti gaddu. Gooftaan Yesuus mee jara kana gubeema haballeessu biyya lafaa kana. Kuma jechaadha. Hin hambisin lafarratti. Maal hojjetu biyya lafaarra jireenya namaa diiguu malee faayidaan isaa inatti mul'atu anaan. Dhuguma waan isaan hin gashine keessa galan jireenya namaa diiguudha hojiin isaanii. Maalodhiis ammayyuu haa gubatanii. Lammata mana kanatti immoo waama nama tokko sinitti meeran. Hagubu waaqayyo ammayyuu jara sana gubammayyuu. Maanni jarri kun maal? Maaloo daanni sana hagubu ittaan. Maaltu ta'e? Hagubatan ammayyuu. Maaloo dhiisa boleessa qaani. Sayyuu si dhukkubamtiisi. Maarree. Maafilatti wacca ture. Mitiim dhiisku rakkina isaanii mitiim. Na dhukkubaa naan isheen siifa kadhatanii raajii maaloo itti natti waamti. Inni kaan zayitiin birrii 1,000 sitti gurguraa naan jedha. Inni kaan waa'ee wangeelaa dhiisee waa birrii 20,000 waan nuti isaanii siin galu. Inni tokko immoo Maatiyoosin raajii godhee muudee sokke. Raajii Maatiyoosii dhaaname. Wangeela hin beeku dhufe an tajaajila. Kashalabee safara keessaatiin kun dhugaa waaqayyooti. Tajaajilaadhaan see obboleessa. Amma kana haasa'uun seerran turre egaa maal isin waaqayyoon hin kadhattanii deebi'ee immoo walitti qabdanii amma kana arrabsuu seerran jiraatu yooma ta'eyyuu. Tarii isin quunnameera ta'a. Raajii dhugaan jira moo anta kaan argine egaa. Kana gaalaa dogoggorri keessan guddaan isaa kanaadha. Nama hundumaa walitti qabdanii akkas jechuu seerran jiraatu. Namni waaqayyo bara keessatti muudee kaasee biyya kanaaf jira. Waaqayyo namoota kakaase raajii kakaase namoota isaaf hojjetan baay'ee kaaseera waaqayyo. Garuu gaafa akkasitti walitti qabdan. Isaanumaadhaan waaqayyoon na kaasedhanii kaniin dhuguma arguun siin jechaadha. Mul'aticha dhuguma argu garuu seexanatu itti agarsiisa. Seexana ta'uusaa maaliin barta? Seexana ta'uusaa waan hundumaa qarshii dursuu isaaniin iyyuu hin barta. Namni waaqayyoo qarshiin dursu wangeela dursa malee. Isa kana egaa kan nuyi ittiin qorree adda baafannu wangeelaan ta'utu irra jiraata. Macaafa qulqulluudhaan hafuura qulqulluu keessa gallee ilaaluun nurra jiraata. Sii gala dogoggorinaa obboloota dhugaadha jiru raajotiin nama dogoggorsuudhaaf biizinasii itti fayyadamuuf kan ka'an jiru. Garuu kan isin beekuu isin irra jiraatu waaqayyo nama isaaf ta'us nama kaafate qaba biyya kanaaf. Kanaaf nama hundumaa walitti qabdanii hundisii akkasii hundi isaanii akkasii hin jedhina. Inni kan biraa immoo nuyi murteessuumaaf iyyuu namatti faraduudhaaf iyyuu aangoon nuun laatamu. Kanaatiif namatti faraduun nurra hin jiraatu nu. Isinii gala? Nus nama waan taaneef nama taanee amma jirrutti namatti faraduun nurra hin jiraatu. Raajii nutti raajamu hundumaa immoo macaafa qulqulluudhaan qorree ilaaluun nurra jiraata. An kanan jedhu wanti naan galle dhugaadha yaadi isaa sirriidha. Maaltu iyyuu cubbuu keessa nu gashee isaanitti ofuma callisu nu wayi. Garuu kan sabaamti iyyuu sin dhibuuyi. Abaluu bira dhaqnaan nan fayyaa jechaadha kun waaqayyo miti maqaa tajaajilichaa dha'anii abaluu bira dhaqeennaan nan fayyaa. Yoonni kumaan itti gurgurate hin bitu akka nama wangeela dubbisanii hin beekne yoonni 2,000 itti gurgurate hin bitu awwaara haa gurguru ashawaa haa gurguru qullubbii haa gurguru bitatanii magaalaa maali gowwummaan amma kana ga'u kan hundi sabaayyuu na dhiba malee anan. Ammaati akkam fooyyee qabdaa kan keetta deebinu. Anamma mataadha kan na dhukkubu garuu dhugaa fooyyee maaliin qaba natti caalchisanii sokkano garuu dhuguma ittatan yaada keenan fudha. Maaliif cubbuu nama biraayyuu ituun beeknee anis miira keessa galee cubbuu nama biraa ofuma ofirra kaa'ara. Cubbuu keessa seenuun nurra hin jiraatu namootatti faranne as teenyee abaluun akkasii inni akkasii jennee namatti faraduun nurra hin jiraatu.
garuu waangoon hundumaa macaafa qulqulluudha nus ofii keenya jilgeenfanne waaqayyoon kadhachuudhaani waaqayyoo wajjin wal arguu dandeenya kanaatiif hin dogoggorina. Galatoonni baay'ee nutas gaggeessite jeeqamnee ati garuu tajaajilaadha dhugaatu naa kadhatti natti tolte. Ani illee tajaajilaa miti wacuma keessa dhagee nama waaqayyooti waaqayyo si dhagaa dhuguma jechaadha nama wangeelli galeeffisa dhuga gaasaan kee gaariidha namoota tajaajilaa inni waamne caalaa an kee gaarii ta'e erga jettanii kadhachuu hin dandeenya garuu ani tajaajilaa amma kanan jedhu gaafiin konni kan biraan nuuni dhagahu waaqayyo garuu amma ani waan natti bareeraan tajaajilatti amannee anamman obboleettiin kun dhukkubsadhe ka'een kadhanneef tajaajiltootuma dhaqee waame na caalu waliin gaala akka kooti garuu waan biraa nutti fidanii dhufan maaloo dhageenya sammuu ta'aniiru dhukkubsannaan tajaajila amma dhiisame kottaa walii galla kana booda mana kana keessattis tajaajila namuma hin amanu inni cubbuu biraadha miti innis dhuguma jechaadha amma garuu abbaan fedha qabdannaa kadhadhaati haa xumuru wanta kana. Kadhannaa waaqayyo.